Ashamaar kafuudhee akkam jirtu daawwattoota keenyaa dabareen kan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaa kan isinitti himu Ansaraa Isabaatiin. Ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hanga ammaatti Oromiyaa keessatti namoonni 166 ol lubbuu dhabuu gabaasni New Street Times qabatee bahee foomse. Gabaasa gaazexaan New Street Times qabatee bahee kanaan namoonni 1,084 hidhamuu gabaaseeti jira. Oromiyaa keessatti erga mallattoon qabsoo saba Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaa wareegamee as namoonni ajjeefamuu fi rasaasaan rukutamanii mana yaalaas dhabuu gabaasni kun ifoomseetii jira. Ajjecha gooticha Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabate hamma ammaatti kutaalee Oromiyaa garaa keessatti lubbuuleen qaaliin ilmaan Oromoo waraana bulchiinsa Abiyyi Ahmad Aliitiin gaaga'amaatii jirti. Hamma gabaasa kana qindeeffannetti kutaalee Oromiyaa garaa keessatti namoonni hedduun rasaasaan dhaamanii kun lubbuu dhabaniiti jiru. Ambootti namni 115 rasaasaan yoo dhaahamu namni 27 lubbuu dhabeeti jira. Finfinnee 42 kan rasaasaan dhahame yoo ta'u 13 lubbuun dabarteeti jirti. Magaalaa Shaashamannee keessatti namni 13 rasaasaan yoo dhahamu namni 9 lubbuun darbe. Baalee magaalaa Roobee keessatti 21 rasaasaan dhahame namni 11 lubbuu dhabeeti jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni 10 caalan rasaasaan dhahamanii lubbuu yoo dhaban Sabbataa keessattis namni 10 Cirootti namni 5 Galamsootti namni 1 Dirredawaa namni 2 Hararatti namoonni 3 lubbuu dhabaniiti jiru. Magaalaa Agaarfaa keessatti namni 3 rasaasaan dhahame namni 1 lubbuu yoo dhabu Baatuu keessatti namni 17 rasaasaan dhahame 6 lubbuun isaa hobbaateeti jirti. Gimbii keessatti namni 4 rasaasaan dhahame namni 2 lubbuun yoo dabartu Walisoo namni 10 rasaasaan rukutame 9 lubbuun dabarteeti jirti. Bushooftuu keessatti namni 64 rasaasaan rukutame 17 lubbuun yoo darbu Adaamaa keessatti namni 18 rasaasaan dhahame hamma gabaasa kana qindeeffannutti namni 11 lubbuun darbeeti jira. Harar keessatti namni 11 rasaasaan dhahame 4 lubbuun yoo darbu Jimma keessatti kan rasaasaan dhahame 5 yoo ta'u lubbuun kan darbe nama 2. Naqamteen nama 13 rasaasaan dhahame namni 5 lubbuun yoo darbu Asallaan nama 29 rasaasaan dhahame 13 lubbuun dabarteeti jirti. Walumaa galatti odeeffannoo hamma ammaatti qabnuun namni 400 ol rasaasa mootummaatiin kan dhahaman yoo ta'u hanga ammaatti namni 166 ol lubbuun darbiteeti jirti. Erga artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame mufii dhalateen sochiin magaalaa Machaaraa hin eegalle jedhu jiraattonni godina Harargee Lixaa magaalaa Machaaraa fi naannawa sanitti sochiin akka duriitti hin deebine jedha jiraataan yaada isaa BBS'if laate tokko. haa ta'u hayyee garuu manni sodaatee manatti galaa jira sanallee numa hubachiisa akka malee haalli nageenyaa sodaachisaa ta'e ammoo manni wanni inni barbaadaa jiru furmaata waaraa jechuu akkamitti akka harkatuudha malee ammaan kana sodaatee akkasitti galee osoo hin taane bifa kamiin falma akka finiisee waan kana hundaa'uu irra aanuu danda'u of qabee jira uummanni wareegamaaf waan barbaachisu hundaafuu waan san hundaaf garuu uummanni amma tarsiimoon baafamee akkaataa itti duulli itti godhamu eeggataa jira hayyootaa fi ogeessotaa fi akkasumatti rogeeyyiin Oromoodhaa hundinuu waan kanarratti wal mari'atee akka tarsiimoo karaa kaa'ee qeerroon karaa falmaa finiisitti deemu akka godhan hedduu isinirraa eegaa jiranii waan kanallee dhaamsa kanallee biraan nu ga'e jechaa jirti qeerroo Machaaraatii fi Daaroo Dhabuu guutumatti hagaa shanan dhugoo dhummuu gaaga'utti jechuu. Humnoonni mootummaa poolisiin addaa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun uummata dararaas jiru jedhe. Haalli aanaa Habroo magaalota akka Galamsoo, Deefoo fi Balballeettii keessa jiru kanaan wal fakkaata jedha namni kuni. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni mootummaa doorsa geggeessan cinatti namoota nagayaa hidhaatii jiru. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa Harargee bahaa magaalaa Awwadaay keessatti mootummaan basaasota dharaan nama qabsiisan bobbaasee duula hidhaa bal'aa geggeessaa jira jedhu jiraattonni namoota kanas bobba'ee kan qabaa jiru poolisii addaa Oromiyaati jedha jiraataan dubbifne tokko. Miidiyaa DBS waan ta'eef Awwadaa keessa maanta yeroo ammaa kana ilaalchisee basaastuu jira. Basaastuu saniin bakka deemanii tuulaa namarra deemaniiti bakka ilaa garaaseetti deemanii nama tokkoon guuruu jiran kaleessallee shamarree nama 2 guuran kan hin argitiyyaan argee hedduudhallee guuruu jiranii waan argitiyyaan argeerraa nama hedduu guuruu jiran amma yeroo sa'a ammaa kana keessatti makiinadhaan tuulaa namarra deemanii bakka guuruu jiran. Eenyu kan guursisaa jiru kun kan guuru kun eenyudha? Poolisii addaa Oromiyaati moo raayyaa ittisa biyyaati moo? Poolisii addaa Oromiyaati. Mucaa amma kantiina ta'an takka ishiitanii amma durallee qeerroo nafeeta kan jirtiifi taammaan tanaa moo bakka qaymaskarii qalam wanta jechuun karraa achi kan jiranii bakka qaybii jechuudha.
namoota qaban kana eessa geessan adda baafattanii nama meeqa haga kan qabame? Namoota qaban kana fuudhanii dhibba kana bulchiisaa ol deemaniini. Itti fufu. Kana buusanii hin beeknu garuu asumaan nurra nu bira dabalanii dhimma bakka ol dabarsu jiran. Kaan karaa adaree ta'u jiranii. Haga ammatti tilmaamsa qabdaniin namoota meeqa kan qabame magaalaa teessan keessa? Guyyaa afur keessatti yoo xiqqaate nama Bakkalaas ammaan sana garuu hawwasaa keessa bakkaatti hedduu jira. Maqaan ishee Mamsiinaa jedhamtu beekannoo karraa maajii qeerroon qarii masmar kan ishee jirti jechuudha. Amma sochiin akkami? Sochiin magaalaa keessa sochiin jira? Daandiileen banamanii magaalota ollaa keessanii keessan maaltu deemaa jira? Quba qabdanii sochiin jalqabee jira? Quba qabna magaalaa hunda ilaalchitee daandiileen taphatan bitakkan jirtu kaleessa wal marii ta'anii taa'uu jiranii bulchiinsi hawwataa fi hawaasni biyyaa jechuudha. Keessatti yoo xiqqaate nama 30 ol ni gaafanii naanniseetti jaalatu jechaanu. Tole ulfaadhu haala jiru deebinee si odeeffannaati galatoomi jabaadhu. Kanneen qabamanis gara waajjira mootummaa geeffamuu malee haala maalii keessa akka jiran wanni beekamu hin jiru jedhama. Ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame cimsee kan balaaleffatu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromiyaa ibse. Hooggantoonni ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhamanis daddaffiin akka gadhiifaman ibsichaan gaafate. Ajjechaa suukaneessaa waxabajjii 29 bara 2020 artistii qaroo sabaa kan tahee Haacaaluu Hundeessaa irratti erga raawwatame irraa eegalee gadda isaa ibsataa uummata qindeessee diddaa isaa jabeessuu beeksisee kan itti fufuu qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa BBCtti erge kanaan ifa godhe. Ajjechaa suukaneessaa waxabajjii 29 bara 2020 artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti erga raawwatame irraa eegalee gadda isaa ibsataa uummata qindeessee diddaa isaa jabeessuu beeksisee kan itti fufe qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa BBCtti erge kanaan ifa godhe. Ajjechaan raawwatame kunis garee mootummaa irraa walaba taheen qoratamee akka ifa tahuuf kan gaafatame mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti kana hin goone jedha ibsi qeerroon bilisummaa Oromoo baase kuni. Ajjechaa raawwatame kana cimsee kan balaaleffate qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu baase. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad hatantamaan hojii gadhiisuu qaba jedhe. Paartiin biyya bulchus diigamee mootummaan ce'umsaa dhaabbatu akka qabus hubachiise. Hidhamuu fi ajjeefamuun uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu hooggantoonni olaanoon ABO fi KFO hidhamanis akka hiikaman gaafateeti jira. Dabaluunis humni waraanaa maqaa WBO sakattaana jedhuun lixaa fi kibba Oromiyaatti bobba'ee uummata dararaa jiru daddaffiin akka bahu gaafateeti jira. Sababa kanaanis namoota miidhaan irra gaheef hirphii akka kennamuuf gaafatee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan. Kana malees tajaajilli intarneetii bilbilaa fi ibsaa addaan citee jiru uummataaf akka gadi lakkifamu qabus gaafate. Miidiyaaleen cufaman kanneen akka OMN fi ONN banamanii hojii akka eegalan gaazexeessitoonni hidhamanis akka hiikaman cimsee gaafate. Dhuma irrattis heegaree siyaasaa biyyattii irratti paartiilee mormitootaa waliin ta'ee akka mari'atu maddi rakkoo biyyattii raasaa jiru akka furamu gaafatee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti. Arsii lixaa magaalota garaagaraa keessatti dullii bal'aan uummata irratti baname jedhu jiraattonni. Humnootiin nageenyaa manaa fi manatti naanna'uun namoota hidhaa jiru. Namoonni hidhamaa jiran kunneenis foolleewwan bara darbeen qabsoo geggeessaa turanii fi qarootaan jedha namni kun. Duulaa fi dararaa kana kan geggeessaa jiru poolisii Oromiyaa fi poolisiin federaalaa waliin ta'anii jedha namni dubbifne kun. Walumaa galatti yeroo ammaa kana godina Arsii lixaa keessa haalli jiru haala ummanni sodaa guddaa fi ulfaataa keessa jirudha. Yeroo ammaa kana qaamni nageenyaa magaalaalee garaagaraa hunda keessa naannoo isaanii keessa manaa manatti naannahanii sabboontota ijoollee qaroo ija ta'ani kanneen foolleewwan bara duraa keessa yeroo darbe keessatti yeroo qabsoo san keessa olaantummaadhaan hoogganaa turan dhugaa uummataa tiksaa jiran sanniin manaa manatti keessa deemuudhaan sakatta'uun meeshaalee garaagaraa barbaadedha jedhuun gara mana hidhaatti gurguraa jiru. Hidhaan kunis magaalota akka Kofalee, Hasaasa, Nageellee, Arsii fi Shaashamannee fa'aa keessatti jedhamu. Kanneen nama qabaa jiran yeroo ammaa kana tokko poolisootuma kennini lammaffaa ammoo poolisii federaalaas galchanii jirani isaanumatu wal jala deemaa wal eeraa kallattii wal qabsiisaa magaalota keessa naanna'aa jiran keessattuu magaalaalee akka Kofalee, Hasaasa, Nageellee, Arsii, Shaashamannee
naannawa kanneen keessa haala wal fakkaataadhaan bifa wal fakkaata marii qabuun deemaa jiranii sabboontonni ijoolleen ciccimoon ijoollee humna qaban ijoollee kallattii qajeelchuu danda'an qeerroo kallattii gara fuulduratti agarsiisuu danda'an immoo yeroo ammaa kana kanneen magaalaa keessa baqatanii gara baadiyyaatti dhokataa jiranii kan. Qeerroonni hedduun yeroo ammaa gara baadiyyaatti bahuun kan dubbatu namni kun isaan baadiyyaa ammoo gara magaalaatti baqatanii dararamaa jiru jedhama. Rakkoo humnootni mootummaa geggeessaa jiran irraa yeroo ammaa namni dhukkubsate illee wal'aanamuuf rakkisaa tahee jira jedhama. Dhuma irratti uummanni dararaa manatti itti gale kana ofirraa qolachuu bahee falmachuu qaba jedhame. Hamma ammaatti lakkoofsa isaanii kana jennee beekuu hin dandeenyu. Isaan ijoolleen dhokachuudhaaf gareen irra jiran isaanii gara baadiyyaatti deemani. Kanneen baadiyyaa keessatti barbaadan immoo wajjira dhufanii gara magaalaa galaa jiru. Walumaa galatti haalli jiru haala yaaddisaa, haala sodaachisaa, haala ulfaataa fi haala gara itti socho'anii nama yaaddessee fi dhibi namnummaan dhibamellee mana yaalaa deemee yookiin immoo bakkummaan rakkummaan biraallee qunname dhibee uumamaa dhibameeti bakki deemanii yaada argachuu danda'an tokko illee kan jedhu gamanumaan beeksisuu barbaada. Kanaaf uummatni keenya qindoominaan tokkummaadhaan socho'ee guyyaa akkana goonaa dhuunfaan daangaa jedhu godhee daangaa isa irra dhaabbatee guyyaa hagana keessatti sabboontota keenya kan hidhaman yoo hin dhugaan nama kanaa yoo hin baane tarkaanfii wal fakkaataa fudhannaa jedhaniit beeksisa jala sararrii qophaa'uudha malee osoo yeroo isaa dheeressuu baatee baay'ee gaarii natti fakkaata jedhee qabaa galatoo. Falmaan kunis hanga hooggantoonni mormitootaa hidhaman hiikamanitti yoo ta'e malee miidhaan uummatarraa dhaabbachuuf hin teessu jechuun yaaddoo qabu ibsee jiraataan Arsii magaalaa Kofolee kuni. Lammiileen Oromoo Jibuutii keessatti gadda artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti qabaman eessa akka geeffaman dhabne jedhu baqattoonni. Battala Haacaaluun ajjeefametti hawaasni Oromoo akka malee gadduu kan dubbatu jiraataan magaalaa Jibuutii yaada BBS'if kenne tokko gadda isaanii ibsatuuf namoota dukkaana dhaabanii gadda taa'aa turan keessaa 20 qabamu dubbata. Waraanni mootummaa Jibuutii namoota kana kan qabee sababa maaliitiin akka ta'e hin barre jedhama. Namni dubbifne kun garuu basaastonni baasii Itoophiyaa waliin hidhata qabaachuu hin oolan shakkii jedhu qabna jedhama. Kanneen to'annoo jala oolfaman keessaa 10 konkolaataa irraa utaalanii miliqu kan ibsu namni kun kanneen hafan 10 garuu eessa akka geeffaman hin baramne jedhama. Mootummaan Jibuutii maqaa raafaa jedhuun lammiilee Itoophiyaa qabuun gara biyyaa darbuun beekamaadha. Magaalaa Laga Xaafoo keessatti poolisiin Oromiyaa namoota humnaan dukkaana isaanii bansiisaa jiru jedhame. Humnoonni mootummaa achitti bobbaafaman namoota daandii irratti arganis qabanii hidhaa jiru jedha namni dubbifne tokko. Asamma wanni jiru kalee fi deenggadda malee kalee fi deenggadda karaan cufuufaa ture ijoolleen buuramtee hidhamtees ni jirti. Sammalee amma garuu sochii makiinaallee nama sossootii amma waan akka jiru. Namni garuu olii fi gadi yaa'u waan akka dargaggoodhaa kana ni qaqqabanii beekta. Amma namni olii fi gadi yaa'u nuti mooraa baqattoota san keessa jira. Naguma haalli qilleensaa ammaan sana garuu intarneetiin hin jiru bilbilillee nurratti mumurama. Warra gandaa biyyaatti wajjin morfamuu hin dandeenye. Eenyu kan namoota hogguu argan reeban kun namoota qaban kun eenyu fa'a? Poolisii addaa Oromiyaati moo waraana biyyaati? Poolisii addaa Oromiyaati. Waraanni biyyaa inumaa wayyaa'u poolisii addaa Oromiyaa tanaatitu jabeesse tanaatu karaarra nama garraan numa qaban ijoollee dardara. Naannoo kamitti hamanan jechaa jirtu? Naannoo kamitti akkana godhaa jiran? Naannoo Laga Xaafoo. Namoonni maatiin isaa Laga Xaafoo qubsiifaman ilaaluuf Harargee lixaa Baddeessaa irraa dhufan qabamanii eessa akka geeffaman hin beeknu jedhama. Poolisiin addaa Oromiyaa dhiyeenya kana eebbifamuun raayyaa ittisa biyyaa caalaa namoota nagayaa dararuun hammaatu dubbata jiraataan kuni. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota paartii Koongirensii Federaalistii Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa akkasumas Oromoota kanneen walqabatee mormii dhalatee ukkaamsuuf mootummaan tarkaanfii hamaa uummata irratti fudhataa jira jechuun komiileen jajjaboon dhiyaataa jiru. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa faan walqabatee miidiyaaleen addunyaa dhimma kana mata duree oduu isaanii godhatanii jiru. Miidiyaalee addunyaa keessaa BBC'n afaan Ingiliffaa ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi taateewwan wareegama isaa booda dhalatan seenessuun yoo dhiyeessu sirba isaa maalan jira jedhee akka mallattootti itti fayyadamuun dhiyeessee jira. Gaazexaan New York Times jedhamu ammoo Haacaaluun akkuma yeroo jiru wallee isaatiin uummata Oromoo tokkoomsee ammas uummata Oromoo guutuu dammaqsee jedha.
Docheveleen Haacaaluun sagalee warraaqsaa uummata Oromootii erga jedhee boodam ajjeefamuu isaatiin wal qabateem Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi namoonni biroo hidhamuun akkasumas OMN'n yeroo uummanni Oromoo gaddaa fi dheekkamsa keessa jiru cufamuun dubbii akka malee hammeessee jedheem. Gaazexaan World Music Matter jedhamu Haacaaluun jijjiirama ce'umsaa Itoophiyaa keessatti dhufe nama shora olaanaa taphate yoo jedhu jechi inni torbee lama dura OMN irratti dubbate kan ani guyyaa gara guyyaatti da'oo wajjin magaalaa kana keessa tarkaanfataa jira jedhu fudhate maxxanse. Gaazexaan Indiyaa Express jedhamu ammoo Haacaaluu Hundeessaa nama wallee qabsoo bilisummaa saba isaatiif weellisaa ture jechuun Haacaaluu yoo faarsu ajjeefamuu isaatiin wal qabate namni siyaasa biyya sanii jijjiiruu keessatti shora addaa qabu Jawaar Mohammad hidhamuu fi miidiyaan uummanni Oromoo akka malee jaallatu OMN cufamuu gabaase. Gaazexaan Biraaza Gaardiyaan jedhamu humni nageenyaa Itoophiyaa lammiilee nagaa ajjeesaa hidhaa fi qaama hir'isaa jira yoo jedhu badhaafamaan Noobeelii nageenyaa gochoota kana akka humni nageenyaa raawwatu ajajee jira jedhee ibsa isaa maxxanse. CNN ammoo gocha Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame wayita ibsu suuraa isaa kan inni eeboo fi gaachana qabatee akka mallattoo saba Oromootti fudhachuun seenaa aartistiin kun qabsoo saba isaa keessatti qabu dubbate. Miidiyaaleen addunyaa baay'een ajjeefamuu fi hidhamuu hooggantoota sabichaa bal'inaan gabaasaati jiru. Oromoonni kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan addabaabaayii fi waajjiraalee mootummaa gurguddaa fuulduratti bahuun dhaadannoolee garaagaraa kanneen akka biyya aangoo mootummaa gadhiisuu haqni Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan haa qoratamu. Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaa irraa haa hiikamuu dhaadannoo jedhu dhageessaati jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon oolmaa Oromiyaa har'aaf qabanne kana fakkaata. An kan isin waliin ture Siraay Sabaaf ogeessi kaameraa fi ediitarri Abdii Jamaal Lafaana ture gama kiyyaan nagaatti.